akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyiif araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu lafuma jirtanitti hundi keessanuu fayyaa keessanii nagaadhaa jirtu ani jira galata rabbii waaqayyoo kootiif ulfinni haa ta'u jechuudha tonkoliidhaan yaadaa jiru sunitti odeessu abbaan eebboorra baay'ee booda'ee jira jechuudha ani doonii cireenyaatiin manatti gatee eebbuu fiizootiraappii geessee dhufee amman dhufutti odoo bulaa ciree isaa nyaatiin na eegee achumaananii maala yaade seetan dhugaa rabbii nama beela irratti piraank hojjechuuf shunkurtiin jiramti la shunkurtii fi xeenaddaam kana godheen jechuudha marqaatti naqee jala godhaa isaan booda waan inni ta'u waan inni godhu laallaa macheen biyyeessatti shunkurtiin fi marqaanii fi kun walitti nam'ee toon beeku shiroo jechuudha. Kanaaf amma dhumaatti na eegaa isiniin jira. Kun immoo wannoo keessa bu'amti inni kun mabbanyi maqaansaa urgoo keessa wayina ayituu keessa bu'annu kun waan ta'eef ayituu kee wannoo kanaaf kun maa ta'e naddaamni maa achi keessa bu'a jedheeni itti wannoo jedha. Reakshinii isaa wajjumaan ilaallaa waan inni nuun jedhu maal inni akka nu godhu amma dhumaatti ilaalaa viidiyoo koo dhugaa rabbii tonkoliidha kun mutiire na eegaan isiniin jedha qaqqaaluu tokko amma qopheeffadheetan jedhe la marqaan kun qopheeffadheera dhugaa yaa marqaa sinti mul'ata marqaan way marqaa ilaa marqaa kun marqaan isaa garbuurraa qophaa'ee adistii sinti mul'ata marqaan isaa garbuurraa qophaa'ee kun akkasitti kana keessatti qopheeffadheen jira akkasidhaan isiniin jedha qaqqaaluu tokko amma dhumaatti nafaane turaa eegaa isiniin jedha kanatti naqeen keessaa karshamaa godhu itti naqee isinii kan na eegaa. Daawwattoota koo kun qopheeffadheera shunkurtii akkuma sila isiniin jedhe shunkurtii koo kukkutee qopheeffadheera urgoo qopheeffadheera akkuma isiniin jedhe xeenaddaamas qopheeffadheera kanaaf iyyuu jechuudha. Amma kaabudii ajaa'ibaa sirriitti agarsiisa. Kanaanan waliin maka. Itti farfarsee waliin maka. Lala kuno kana jechuudha lala shunkurtiin keessa jira xeenaddaamni keessa jira urgoon keessa jira dhaadhaanii waan dhumaan waliin makee jechuudha callisee waama amma dhumaatti lafaatti jechuudha. Wajjin turaa. Abbaatiye abba kootu ka inkorra akka moltan garuu fayyaa keessaniin Nui? Nagaa keenya galata waaqee. beekoon akka mool Lamaan keenya qoonqoon nu ajjeese. dhugaa'e Beelan nu ajjeese. mina jettanii turtanii Maal jedhan? Maal jedhan? ada malam mana sa'aatii mukna wal inni hojjeerutti nan gootan kanatu jedha. Ati nyaattu maal? Nyaataan jiramti Xeenaddaamni immoo maal? xeenaddaamni urgoo keessu butaa Ititaa keessa buusu malee? Ititaa keessa buusu malee marqaa keessa buusu ogummaa haaraadha. maal marqaa keessa akkasitti urgaa'ee sirriitti nyaattu fakkaata maal jechuun waan tokko akkasitti
urgaa Nyaadhu. Nyaattu ati. urgaa biyyaa ta'e Akka keenya hin beelamne. ani maa achi buna affeerramee buna nuti. Marqaa dhabmiti. Eenyu marqaa kun ijaan argaa sabni marqaan ta'e Ani marqaa dhan jedhe garuu maal qullubbii maal keessaa qullubbii maal keessaa godha? ani beelee fi kottoof wallaalee. Beelee wallaalu kan jedha bakka gaafa mana kanaa gaafa beeloftu gufuun nabdu. Maal shunkurtii maalii qaba? Shunkurtii Qullubbiin keessaa yeroo karsham godhu nageessu. wayyo wannoo odoon inni wannoo taaka. Inni inni laata qoome inni ta'a. Maaloo daakumii bittaa si yaadiku. Laak saayinaa keessa tarii irratti maankaa fa'i irraa bu'atu ittiin okulaallaa miti. Mumbre haaka. Namni yaadiku natu sitti agarsiisu waan ture. Maal jechuudha? Inni jechuun maal jechuudha? Laaka oggaammi yaadikuutti gadi bu'ee jechuun sun kun maankaa odoo inni qajiru maankaa keessatti gadi bu'een siin jedhamu. Maankaa keessa taa qullubbii. Maal qullubbiin kun kuttamtii reegaas distiitti na kulaallaa. Marqaa qullubbii maaltu walitti fideensi jedhe jechuun ogummaa boosetti wayya jechuun maal hojjeta qullubbiin marqaa keessa. Maa inni boosetti adda maal jettu yeroo hundaa? Isayyuu sitti caalaa maal boosetti itti naa baksitanii? sitti caalaa isayyuu sitti caalee yoo tuultamu. Maal raftuu dheedee maal beelee naan jettee naa dadhabee dhufeetu bakka dadhabee dhufee si hojjete miti? Qullubbii fuula keessa nyaadhu ofii keetii fuula keettan dhooba kanaa achi dafee nyaadhu. Dafee nyaadhu fuula keettatuun akka itti sitti mataa keetti gadi hin gombisin. Mataa kootti moo? Nyaanna Kaa oduu dhiisee amma. Waa'ee oduu dhiisee ani beeleen jira maal qullubbii maal keessaa godhaan siin jedhu. Oomishee nyaadhu ofii kee. Afaan si kaa'u. Afaan si kaa'u. Maal kana hunda afaan keessa moo? Afaan keetti dhiitoo baasu hin jedhu. Maaf dhiitoo baasa afaan kootitti? Qullubbii maal godha rees keessa amma ani beeleen jira. Nyaadhu kan irratti Maal nyaadha fuula keessan si dhoobaa. Nkol isa yoo natti kofaltaayi kana garaa keetti si naqa. Iskiriiptoo kana garaatti si naqashi. Uffee. Isayyuu kofaltaa maal si kofalchiisaa? Badiin kee si qaanessuu qaba bara ogummaa kee akka ogummaa hin qabne akka boosettii taate. Ani boosetti miti ani boosetti miti. Boosetti malee kee isheen kan marqaatti qullubbiidhaan kulaallatee marqaa fidudha. Maali ijoollee? Shunkurtii adii kun shunkurtii yoo dura qofaasi qabee jedhee shunkurtii adiitti gahe. Baako. Nyaanni. Ashoofuu jalqabdee isayyuu. Harka kootti sababii ta'uuf silayyuu jirtu. Wayii aku kattanaa soonnabi. Shunkurtii adii maali keessa shunkurtiin keessa jiru barko maali isa keessa jira? Qullubbii adii miti qullubbii madiimaadha kan itti naqatte nyaadhu fi keetii. Nyaadha kabaru nyaadhi maal akka kabare? Maal marsiin siina keessatti ta'e qullubbiin ko gaaltee dhaan jedhanii natti. Ani waa'ee qullubbii naasaa jira malee waa'ee waan biraa isaan jiru malee taphette bidaa. Maalan taphette biree? Taphette baata barammayyuu. Maalan taphette? Maal isheen taphette biduun kuni? Maalan taphette bi? Hin dubbatiin isayyuu afaan qabadhu deemu malee. Afaan qabadhu? Hojii kee kan itti qaanoftee afaan kee qabattee biraa daboo qabda yoo asitti waa na harkatti waa taate hoo? Isayyuu na bira taateeti na bira teessee kofaltaa?
qaanoftee deemuu qabda turte barsiisaa. Sayyoo ijoollee urgooni ija kee shaboonni qattee sayyoo ol jettee ilaaltaa. Taakii matmittaan ni gadda. Shaboonni ni gadda. Badii kee kanatti intinaa taate. Badii kee kanatti qaanoftee baduu qabda malee addanaa na biraati. Maafan bada maal nyaata bisu qopheesse. Marziin si naqee moo nyaata nyaata? Maaloo nyaata? Maal kabitaan marqaa qullubbii nyaaddaa? Siyaa marquuti. Yoo na marqee si gadditu? Raabs. Baatii. Antoqiin. Maalini abbaa koo nyaadha? Hin qorre bari. Nyaadha ofuma keetti sin jedhee fuula keettan siidhoo bayyadinaan immoo. Fuula kootti dhoofti. Midhaan gooti fuula namaatti dhoofamu. Maal goota ree kana nuti qullubbii nyaannee hin beeknu har'a argine. Qullubbiidhaan moo? Andoon baay'ee bareedaadha qullubbiidhaan namni qullubbiidhaan nyaatu keessa akka timaatimii qophaa'ee jechuudha kun urgoo qabaa shunkurtii qaba kashaa warani. Eenyuun gaafanna nama biyya kamitti akka faashinii haaraa dhufe? Kashaa warameetu nyaatama baay'ee mi'a. Ati nyaanni soofii keeti. Kun akka shammana nyaataa namni kana jaallatuma godhu. Garaan koo haala ta'u. Natti wajjin. Eessatti sitti waca'ee? Maal hojjetaa jirta? Andaa nati natti waca'aartu difamtee aduu keessaan irraa ta'ee dhufee. Nyaata nyaadduttee natti waca'aartu. Ishee wajjin amma natti ija kootti wajjin. Ija kootti wajjin. Ijatti si waca baay'ee. Wucu jedhamaa jettis. Yaa baako. Oshi waan ofee biyyoo ta'u kamee. Hantuuta kanarra jedhu. Hantuuta kanarra jedhu. Hantuuta kanarra jedhu. Prank. Hantuuta miti. Prank markaan isaa namti. Prank. Hantuun kun prank naa jettu. Prank. Inni prank. Maal? Inni prank. Maal? Maal jechuudha? Atillee nagaggamsite. Nagaggamsite na jeesu barbaadde. Atis prankidha. Prank. Daawwattoota keenya akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi faraarri waaqayyoo lafuma jirtan dachee guutuu irratti siniifaa baay'atu abbaan eebbukoo prank. Wayyoo rakkoo abbaa eebbukoo abbaa koo abbaa manaa koo abbaa eebbukoo uffa yaadha koo. Prankiin keenya akkas fakkaatti namatti tolti miti prankiin keenya borchiisa agarsiifata. Utuu na eebbisiifatin nama waraabin isheeti. Wayyoo rakkoo. Amma gadi buuse akkam jirtu di? Eeyyuu. Daawwattoota keenya. Maal yoomnatti miti akka viidiyoo waraabaa tokko kamtan. Maal prankiin namatti mamee waraabama? Akka viidiyoo waraabaa tokko yoomnatti miti. Prank akka hojjettu maal namni kan. Yeesatti prank namatti mamee waraabama. Namatti mamee waraabama moo? Prank moo prank? Prankiin namatti mamee waraabama moo abbaa koo? Uff yaa waan garaa koo na dhugaa rabbii iddoo kamti na kubalchisee ija keettan dhaabgaafannaan jiru nyaatu dhuguma fuuleetti na dhaa'ee kolfa keessa. Ija keettan naan jenne ija keettan nuuban jedhe waan hin jedhine nan arrabsin. Nagaan nagaatti bannaatti hojjetu. Dhiifa manaa godhaani akka seenna waraabaa jirtuun barre nagaa keessanii fayyaa keessanii baga booqaa birraa niin isin ga'ee ulfaadhaa jiraadhaa hojii kottan deemaan beelaa jechuudha. Nagaan naaf tura like share godhaa dhugaa rabbii abbaa eebbuu ani dhuguma jetti na dhoobasee galatoomii qaalii koo jetti na dhoobne ulfaadhaa
nagaan nuuf oolaa nagaan nuuf bila like share godha galatooma.